Inji isartanii Erkanne nama sibira jira moo nama maaltu na bira jiru osoo namni na bira jiraate sitti ergadha. Masha Allah. Eessa jiraatta? Waa jedhi kaa akkami? Jedhaa jira bara eessa jiraattaa siin jedhaara. Ani Yaman jira. Yamanii. Okay, Masha Allah. Maa dhufte amma maa ergatte? Anillee sana irraa Kanaadaa eeggachaa jira beektee Yamanii taa'e. Akka tasaa yoo carraan achitti hir'innu fi asumaa walitti haamannee deemne. Jechuun eejensii Kanaadaa keessan hojjedhu. Laatillee barbaacharra jirtaan agoosan Ingiliffa sitti narra danda'a yoo akka tasaa achitti ol agarree waan irraa dubbatti jeeti. Anka jedhu waa'ee fuudhaaf heerumaa. Inni kanatti haasa'u waa'ee Ingiliffa Kanaadaadha. Kana kun akkanatti rakkanne bar dhiiratee na wajjin. Akkanatti cannaqamne cinqiin kiyya guddaan kunoo kana laal. Gizee jaartii waa'ee siree itti haasoftu inni waa'ee oorruu haasa'e. Gizee jaartii waa'ee oorruu itti haasoftu inni waa'ee hoolaa fi lukkuudha haasa'a. Kunoo akkanatti rakkanne bar akkanatti rakkanne. Maali obboleessa kiyya eejensii Kanaadaa keessa hojjettisiin jedhanii haati faateedha. Moo Ingiliffa na dhale moo annatu Ingiliffa dhale. Saqaayyaame barta saqaayyaame ani sin godhin saqaayyaa. Akkoo maqaan kan kee awwal ta'etu shakkee anin. Obboleessa awwalii ka Kanaadaa deeme san ta'uun of tole shakkee. Maqaan kan kee akkuma awwal ta'etu si shakkee. Aya kabiraa anaa zarnee kisti. Silaayyuu kun kakaan caalu dhufa. Namni yaada biraa qabdan yaada lukuu horsiisuu, re'ee horsiisuu, farda horsiisuu, harree horsiisuu, oorruu qotuudha warri qabdan hin ergatina. Guyyaa haddaa haadha faatee si fuudhaa heerumii galii warri jettanii ani nin galaanii heerumaa mee dhiirti na fuudhuudhaaf qophoofte sun bichaan ergadhu. An kanatti na jama hadha. Tokko rifeensi irra hin jiru haa ta'u mee garuu kootti mee ola seenuu hundaafuyyuu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheekot Rabbi na oofaa jira. Kaameraa ol bahi mee? Na lolachuufi? Maas ilaalladha kaameraa ol bahi waan dubbadhu. Koy cuuddiradha bada. Cuuddiradha. Si argeetu banayyee? Ka osoo qopheeffatin osoo kilaashii ofiin qopheeffatin jaartii gubbaa ba'u ka jennu kun akkana kana. Osoo qopheeffatin waa takka hin ho'ifatin qaama jaartii gubbaa ba'aa kun akkana kana kan dubbadhu. Ganaa tagbaaritti arguu jirtan takka jiraa ol argite ganaa tagbaaritti rabbiin isin agarsiisu ta'a. Kaawwachuu baafatte obboleessa kiyya maal godhuu dhufte ati wanni godhuu dhufte maal inni? Eega wachuun sirra hin jirre eega hudduu qullaa hiratte maal goota gastii kiyya keessa? Waynuman salphadhe biraa daa tiktookiin kiyya maa fooloon akka namaa miliyeena galuu dhabe. Taaptaabiin kiyya maaliif kuma dhibba galuu dhabde. Kooppilinkiin kiyya maaliif kuma 50 kuma 60 hin galle akka namaa hidhee asaaba natti ka qullaa ciisuun na jala jira. Kadasee takka hudduurra hin qabne fanna jedhe. Numan tasa qaayyaame ambar. Duruma shakkee ani akka namni mana kiyya keessa du'ee jiru. Tiktookiin kiyya akka nagaan qabne duruma shakkee. Next. Tokko akka waan shamarran yeroo jalqabaatiif Saudi Arabiyaa deemtu harka kiisii guuratee ta'a. Mee wali seen kootti? Wali seen. Mee bisaan lafa geette fedha. Gaafa karaa irra galtee kaamtu mooroo. Hello ballataa. Niitoorkii Bangladesh irraa shabakatee lakkoofsa tokko barreeffata yaada kanatti. Hello. Hin jirtaadha. Walak. As keessa du'e. Kuno akkana dha. Du'uu deemti warra hin jiru warreen jedhu kuno akkana. Dachaasaa Mustafaa jedha ambaasaadara poolisaa na fakkaata kootu ola seemme. Akkam yaada faate? Nagiyaa? Ol bahi kaameraan. Fayyaa keetii? Okay yemee. Nagiyaa fayyaadha? Akkam jirta? Nagi wallahi fayyaa. Akkamati?
Nagaa alhamdulillah akkam. Nagaa wallahi fayyaa. Jiruuf jireenya maal fakkaate? Homaan jedhu. Beeytaan gorsa qeellee hedduun fadha. Gizeeti ijoollee teenya tana gorsitu hedduu takka namatti tolcha namni dhugaa hedduun akka keetiin jiru kan dhugaa namatti himu kanuma si sobee si hojjaa malee. Nagaa keeti. Hin jaayyatu namni akka keetii kun namni dhugaa namaa himu. Yoo si jibbanillee ati dhugaa himtaaf beekte waan ijoollee biyyaa lafaa jirtu tanaaf. Bareeda galata rabbi maaf ol baate amma dhaamsa qabdaa? Moo akka nama yaaduma kennachuuf dhufte? Kanuma yaada kennachuuf. Eessa jirti? Ana Naayiroobiin jira Naayiroobii. Naayiroobii maasha Allah bareeda. Kanaadaa wal arginaa? Kanaadaa sanatti baatii xiqqoo boodaniin deema yoo rabbi jee. Inshaallah. Bakka fooloo na godhi keessa wal arginaa illee dhufaa jira Kanaadaa. Jimaa akkas. Ni dhufta. Jaama qabannaa. Ni dhufta bishir. Dhalootatti hoo eessa? Harargeedha. Ijoollee Harargeeti. Maasha Allah bareeda. Homaan jettu. Jaartii qabdaa? Jaartii maaliin qaba qobumaan jeessa soommanni illee ni dhufe. Akkamlee maal rakkoo qabaa? Soomaaf yaadde moo jaartiif yaadde? Ammoo jaartiillee namaa yaadee sooma nagaan beektaa mislaa jaartiin jiraatte namuma jaartii qabu irraa godhee rabbillee kadhatee maskiita bir likki dhaabbataa dardarre kun waa likki ittiin dhaabbatu. Dhugama jettee. Hojii hundaa osuma fajiriin hin gahin ofirraa xumuri gisee yoo rabbi sii godhee jaartii argattee fuute waa hundaa bishaan dhugaatiillee homa hundaa fajirii duraa xumuri. Subii booda hin taatu silaas fajirii booda wayii taati. Soomana hedduu kan namni bakka sanatti illee ayyamu waan jiru raawuma godhuuf malee. Amsheerii yaadiniiti. Yaadu. Jabaadha ishee galatoome yaada naa dabarsuu keetiif. Okay yaada baate galatoome illee. Another next. Gisee faatee lakkoofsa tokko barreeffatu caalii maaltu na gaddisiisaana. Anka ilmoo tantee ladda kan keetti profaayilii irra hidhatte obboleessa kiyya daamantii kan keerra baambarzii ajii jiruu barbaadamu maali ilmoo qabatteetiin osoo ilmoo qabdu lakkoofsa tokko barreessituufi. Ilmoo qabda si biratti ergaara profaayilii kan kee irratti maal godhuuf lakkoofsa tokko barreeffatta. Haati ilmoo hoo'eessa jirti. Wayi gudimaa bar wallaahi gudimaan na qabate ana. Ka daa'imatti masanuu nama baambarsiisaa jijjiiru dadhabee deemu fa'aatu jira. Galchi ka ilmoo qabu maalitti godhadha obboleetti tiyye. Ilmoon isaa sanuu yoo akkuma waggaa sadii iyyuu geeddartu rabbi beekaa yoo gadha ilaalu daa'ima ilmoo. Meeqoota boona baalee kan Neezerlaandii jettu kun ola seenimee hagatti sana fuula diyaasbooraatiin nakkaatee jirta jedhee yaada rabbi ummaan bichaan na salphisiin malee ola seen. Boona baalee wiizar Neezerlaandii kaam aap. Yoo dhugamaan Neezerlaandii jiraatte. Abjuudhaan dhaquu dhabdee. Diyaasbooraan illee bakka absekti godhanii wallaale. Ani maal godhaa namni? Invaayitii wanta isinitti argaa jiru invaayitii keessan qabaa. Nama dila kana koomentii barreessu keessa invaayitii qabachuun beektu. Yoo oda seente kun qullaa jira jedha. Kun maal jira jedha. Hin beektu malee bar heerumi. Haadha faatee nasi fuudha. Ofii mee invaayitii qabachuun beektu. Invaayitii itti erga invaayitii qabachuun beektu. Hello. Agawwan jira bar. Nageessumoo? Hin dhagaa ol bahi kaameraa. Kaameraa na ilaaluu barbaadde? Jechuun face to face haasofna jedheeti. Bakka kiyya garuu kaameraan hin jiru. Bahuu waan hin sodaadhuufis hin qabu. Bakka hin jiru kaameraan hin jiru. Jechuun
xiqqoo hindi mimmisaa beekte. Inde misa kaamera bilbila gubbaaraan itti dabaliiti akkanatti asiqi silkiitti akkuma amma asitti akkanatti teettu kanatti akkanumatti asiqi gara silkii. Barnuti sodaa sanaa hin qabnu beekte. Yaa qonneen tante sibiila taateen beekan goota surree sibiila akkanatti as bahe akkuma amma kun hin jiraaminti porofaayiliirra jirtu kanatti akkanumatti as bahe. Ayyee. Yalla. Walak. Gabbai ga'i. Inshallah anaa miti tama dabbaa guddaa qabdu keessa rabbi si geessee achi duutee kee yaada ga'anii. Maal goota gastii kiyya keessa duuta obboleessa kiyya. Tiktokii gumaa godhuufi. Miyuuti qabatee rafaas keessa. Kasodaa sanii hin qabne maal tolsi hin baafne ree. Kasodaa sanii hin qabne maaf ol hin baatu. Ite siin jedhanii maal feeta sii guuta? Maal feeta sii guuta? Ka guutuun fedhu'an. Dhiiri dhiira ta'e huccuu diratee deemeef dhiiran ta'u. Dhiiri ati soitu Kana kakkami. jedhaa barani. An kana jedhaa bar. Kanaafuu sitti makaanu dhiiri huccuma dirateef bakka sabboonoon huccuma dirateef dhiiran ta'u. Kaayyoo dhiira baay'eetu jira. Kanaafuu ati dhiira maaliif feete? Maaliif barbaade? Ka gubbaadhaan kootii suufaa uffatee jedhaan bijamaa uffatuun fedhu'an. Kan kaayyoo qaba. Garam gorii hafe. Hin mudhannee bar. Amma homaan jettu ani mudhat. Ammoo. Hin mul'adhaami? Mee achi siqi. Achi siqi gara uffata. Ati dalagaan kan kee dheerinaaf gabaabbina sibira ga'ee argitee dabbaa taatu akka kaleessaan jiru garaan sun tareera. Maal laalta karanal? Waan jettu. Kaan immoo itillee irratti ilaalta. Malee asitti hin jiru qaama kaan itillee irra ilaalta malee asin ilaalta. Maal laalaa beebii kiyya kun gaafa borcii qabdu ani dhiira borcii qabdu irraa maal laala ani wanni ilaalu hin jiru bar dhiira borcii qabdu kalaas nuu gala dubbii wanni ilaalu hin jiru. Borcii kaleessa ati beektu fixeera waran namni mun achitti nan argine an borcii gaafa dhuftu qabu san fixeera. Hallaqa wanni jiru. Sabboonan borcii Bar kanumayyuu diqqoo isii dabar kanumayyuu diqqoo isii kanumayyuu. Aara wallahi waa takka qabu ani huccuun kiyyayyuu ka duraanii yoo barbaade sanillee anatu kubbaa oola fi situ jala oolan laalla rakkatiin hin garuuyyuu isallee dalagaa abbaati hundu. Nama kajala ooluuf ka gubbaa oolu yoo rakkanne kajala ooluuf ka gubbaa oolu rabbitu beeka bar san rabbitu beeka. Narratti ol ba'u edda mooree rabbitu beeka. A'uudhu billahi min shaytaani rajiim sare wallahi alfaate nama hin taatu barate. Rabbitu beeka na gubbaa ba'u edda mooree maal? A'uudhu billahi way du'ee qabrii jala nan dabarsanii ani maal haga san guyyam adiin akkuma isin jettee nan awwaalani gubbaa na baana. A'uudhu billahi min shaytaani rajiim. Hojii keessan nyaadha wallahi kolfaan dhumne si jammar koo hojii makeenya nyaatarra haara faatee koo eeshi silaayyuu ka dhiiraa furdinni wanni hin jedhu ani fixe si hoo garan fidan eessa bultaa jedhee baruun wagas geetta. Ani moo siree marra bula. Eessa bula bakka maaltu ba'aa hagas ga'u asirra kaayyatu nama ga'e amma xixiqqoolee asirraa yuun kaa'atanii kana guddaa kana ba'aa isaa maaltu nama awuzu billahi. Humna kan kee yoo beektee hin jette karaa haati faatee baatuun baatu quuttee na laaltee mana ofirra deebitee galuu qabda. Si jammar ani yoo ati achuma. Nama bar dhiiraan jedhee jira bar warri humna keessan tamaamatti don't play with me jedheera naan hin qoosinaa. Warri humna keessan tamaamatti naan hin qoosinaa an jedhaan jira bar nama bar qajeelatti himaa jira bar wanni an dhoffadhe tokko hin jiru bar. Haadha faatee addamteen na dhage. Wallahi dhugaa hin jedha wanni an dhoffadhe hin jiru. Warri humna keessan tamaamantanii. Nani qoosinaa jechuun jira ijoollee dhiiraa. Siinin qoofnu eeshitii siti anuufiin tamaamana
haga ilkee lama walitti deebuutu finta mammana yookaan gadi baatee namichi akkanumaan afaan bichaadha jetta atumti waadaa galisitti yeruma jedhe Suuleen soolamaa ishee kana waan rakkisuun oolu rabbiin kiyana halaafisu malee. dhiisisi gizee masarra kifta ana si ka'ee jedhee masriin dhufa silaayyuu akka marattu dubartinnatti kootu hin jedhu ni amma masriin ni dhufa yoo karaa ati jettu san hunda dadhabe hin laalla atumti ummatuma si bira jiruu fi na bira jiru kanarratti hayyee kootu jedhe ani guyyaa boru ka'een dhufa. Bara nama bar uduma si jaaladhu bakka takka qofaa si sodaadha. Wanni si sodaadhu maal beektaa? Dhiirti teenna ifa manaa godha hunda jechuu kootii miti dhiirri kenna. Ka fuudhu malee ka horatu hin argine yaa. Ka dhalchu malee ka guddisu hin argine yaa. Ana akka argetti kaa dhaggeeffadhu ani hunda ammas jala ammas bakka kanatti hunda hin jenne dhaggeeffadhu tokko san. Lammaffaa urguma miskiintitti gaaf duraa itti guutteetti safartee gara biyyaa qajeelchiteeti. Amma kun olaal dheengadda gaafate poostii gootu laali baadiyyaa kana keessa magaalaa kana keessa waan deddeemtu ati fiddee poostii gootu haadha maalii yoo kiyya jettee poostii gootu san miskiintitti san itti guuttee gara biyyaa galchiteeti. Asaba keessa na seene waa'een kan kee. Ankana guutee gara biyyaa naqatiin osoo hin taane. Dhageeffadhu. Maaree dhaqee kabajaadhaan iddoo isin jirtutti magaalaa isin irra jirtutti iddoo isin jiraatu ammallee eenyuma olitti sii galee. An haadha ilmoo dhiisiiti ka kararra jiruyyuu rakkisuu waan hin barbaanneef sibatti guutee ilma kiyya diqaalamaayyuu baadiyyaatti guddiftee maaltu seeraa badaa jedhan. Maal anti baadiyyaa guddisuuf ilma kan keeti wanti na guuttee baadiyyaa guddisuuf maali naa waliin guddifte gadi buutee hayi. Gizee arrafe baambarsiisaa irraa jijjiirtee gizee arrafe xuuntoo isaa kennitee fi gizee amma nan jirre ilmoo kan keetiif abbaa taatee mana keessa guddiftee dhalchuu malee guddisuun maal akka qabu arguu qabdaatiin. Daffaar. Hayi. Leki obboleettiiti jedhee akkumatti dhufee si dhalchee kaayiromatti wanni dhiira kennaa guddima bar natti fe'eetiini ana qalama qoraan dhaqee galee sitti gara biyyaa gala inni ammoo jechuudha zannatee tabirooti waliin jiran laa wallaahi akkasii wallaahi guute googii keessa ganda kennaayyuu ni jira wallaahi akkasii sun ka dhalchee badu suni ganda kennaayyuu ni jira ani maal godhu feeruma. Kakasih sun kadalchee badu sun ganda kenna yuni jira kan hin guddifne wallahi qe'ee warra kennaa tun jira ganduma kenna keessa yuu hin jira andalchee badeen beeku bar andalchee badeen beeku dhaggeeffadhu jaartii rabbii waan haasoftu wal keessa dhoofsisee dhaggeeffadhu andalchee badeen beeku akkana ba'aa kee itti feetee isiin kaatee gara biyyaa galteetiin ilmoo kan kee gonne jette baddee baratama ilmoo kan keessani waan takka irraan beektu hagam hagamii nama cinqu hagam haga namaa wanna jedhu ilmoo dhaluuf miidhaa akkama qabu guddisuun miidhaa akkama qabu wanni abboomaa fi nooma jedhamtu jidduu kan keetiif isaa hin jirtu taaftaa siree irra san malee kanaaf an san hin fedhu ani addaa taasitti himaanin gaafa na dhalchiteerraa ati ilmoo kan kee irratti dhibba keessaa paarsantii 30 yookaan paarsantii 40 responsibilita fudhachuu qabda ilmoo kan kee gadi buutee guddisuu qabda jechuudha guddisni ilmoo maal akka ta'e arguu qabda. Dheerti kenna yeroo dhalchuu beektan malee guddisuu hin beektan kanan jedhaa jira nama wannan jedhaa jiru. Miskiintitti isaanii Dubaay deebiin. Cubbu miskiinaatis akkana neetworkiin akkana si godhaa cubbu miskiintitti si qabaa jira. Haqa miskiinaatis si qabaadha neetworkiin olfannisee qabee kunoo.